السلام عليكم. وعليكم سلام. أودا جي سيداي سين بيخاتي information رافقودا. فيلمي أفان رومو كإسلاما أكي بفهمو دير مكوبا قبدا. بومال حسويتا. فيلمي أفان رومو كإسلاما مو. فيلمي أفان رومو إسلاما تكاتو دا جيم بيخواني. يو بيفهما. ستي بيفهما. بر أتي information من nomination رافقودا بر. فيلمي أفان رومو كإسلاما خمسة دورين إسا جراه هجي جو. kan Suheb Sheikh Amin Ibrotin qophaa'e guyyaa alhadaa Septembar 25 galma saat aritti eebisuu deemna. Guyyaa san qootaatii nu waliin eebisaa isiniin jenna. Akkamiin dhuftu ati? Wow, nice. Kan dura achitti argamu ana na amane. Ati qofti dhuftee maal nu goota dhandhaarraarraas nama biraatis nu afeeri kan dhageenye dhageessisi. Poostii keenyaas feesbuukaan sheer godhi kan dhageenye biraan gahi. Qophiin filima qofa eebisuu miti. Qophiin biraatis baay'eetu jira. Diraamaa, walaloo, nashiidaa, bocaalee adda addaa, dorgommii nyaataa, gargaarsa uummata keenya kan hongeef saaxilamaniif akkasumas sheekotaa fi manguddoota munashidoota hedduutu irratti hirmaata. Qophiin guyyaa sa'a 8 zuhrii booda irraa jalqaba. Kanaafuu guyyaa san nurraan hafinaa isiniin jennaa. Atis dhaamsa kiyya kana nama biraan gahii nama nu afeeriin siin ja'a. Abshir abshir. Akka nagaa billaa aleek nama hundatti himi koottaa filima Suheb Sheikh Amin Ibrotin qophaa'e kan carraa hojii jo'uu waliin eebisnaa nurraan hafinaa ja'iitii nama hundatti himi. Ammas filima ja'iin ummanni carraa hojii harkanne ja'anii siibii qabateen dhufini. Tamaam. Ammaaf nageetti walharkaan keenya Saar Alii Muslim kilabitti haa taatu. Gaafiin qaba. Dorgommiin nyaataa san naffeedha. Deem gaafii tana Abdee Shoo gaafadhu. Abdee naffeen ni jira.